Nageenyi waaqayyoo isiniif haa baay'atu. Isinin jechuu jaalladhaa hordoftoonni fi kabajamtoonni maatii Mastuu taatan hundi keessanuu kan biyya keessa jirtanis kan biyya hambaa keessa jirtanis nageenyi jaalalli waaqayyoo bakkumaa fi haala isin jirtanitti isin wajjin haa ta'u. Mee qorri kun akkamitti isin qabee jireenyi biyya hambaa akkamitti isin qabee isinin jedha. Ana bira hundumti isaatiiyyuu bareeda. Galata waaqayyoo waan hundumaafiyyuu waaqayyo kan galatoomee haa ta'u yoomiyyuu. Dukkana sodaachisaa keessaa na baasee ifan agarsiisee egaa ifan agarsiisee immoo isin afoo taa'eetu viidiyoo kana waraabuu kootiif waaqayyo baay'een galateeffadha. Yoomiyyuu waaqayyo oolman isaa kan galatoome haa ta'u. Akkasumas immoo wanti ani qabadhee gara keessan dhufee akkuma carraa ta'ee hojii hojjedhee fixee bilbila koo gadi fudhadhee bilbila koo osoo ilaalaa jiru intarneetan qabu. Ka'ee WhatsApp seenu viidiyoo wayii argee viidiyoo san argee jedhee viidiyoo sun garaana nyaate dhugaa waaqayyoo mucaan Amaariffaan haasa'a soodiin jira jedhee namatu na rukutee naannoo jedhee halkan sagalee tan hojjedha sababa saniitiin miidhamee tanan jira mana yaalaa deemee liyaar birri biyya saniitiin birri kuma soddomaan nagaa fatanii jedhee dubbata. Mucaan kun kana soodiin jira jedhee baay'ee garaana nyaate dhugaa rabbii jechuudha laalee jedhe maaliif yeroo baay'ee jechuudha biyya keenyaa baanee harka keenya fayyaa baanee luka keenya fayyaa baanee mudoon nurra gahaa jira obboleewwan koo yeroo baay'ee ijoollee biyya hambaa jirtu. Shamarran illee dhiirrillee mudoon nurra gahaa jira. Dhugaa waaqayyoo jechuudha. Jaalanneetii nuti kan biyya keenya keessaa baane giddiin nu qabee biyya keenya keessaa baane garuu immoo yeroo baay'ee mudoon nurra gahaa jira. Harkaa cabaa jirra, lukaa cabaa jirra, lutti keenya miidhaa godhate, harki keenya miidhaa godhate, sammuun keenya miidhaa godhate, ijji keenya, ilkaan keenya haga fuula keenyan ba'utti. Wantoonni baay'een qaamni keenya qaama nusoo biyya keenya baanee dhufnee biyya ormaa keessatti wantoota baay'ee ta'aa jirra. Amma mucaan kun Amaariffaan haasa'aa garuu baay'ee garaana nyaate maaliif akka ta'e hin beekan. Harka isaa laalee osoo biyya koo galee biyya koo nan galaa osoo hin galee biyya koo keessatti yookiin wanti kun narraa ba'uu hin danda'u. Sababa saniifuu na gargaara haga qabdaniini. Namni kun hojjetee jijjiiramuuf biyyaa ba'e malee nama kadhachuuf himati kan biyyaa ba'e akkuma ana akkuma isinii jechuudha. Wantoota akkanaati jira. Maaliif hin beekani dhugaa waaqayyo bichaanii biyya keenyaafis ijoollee keenya biyya hambaa jiraniifis gahee jedhee inni bichaan nuuf araaramu. Warroonni biyya hambaa keessatti lubbuu isaanii dhabaa jiran. Immoo namoonni baay'een du'anii jiraataniin isaanii kan hin beekamne. Namoonni baay'een kushiina namaa keessatti jistii zayitii isaaniitiin jistii isaanii sa'aatii 24 xabbafamanii jiraachaa jiru ijoolleen. Dhugaa waaqayyo mee kanumaaniyyuu gahee jedheetu jechuudha. Araara nuuf haa buusu. Biyya keenya waaqayyo bichaan nagaa nuuf haa godhu. Maaliif namoonni kamiyyuu jechuudha kan biyya keenya baanee hojjennee jijjiiramuuf hojjennee maatii keenya jijjiiruuf hojjennee saba keenya jijjiiruuf warri daa'ima qabnu daa'ima keenya ittiin guddifachuuf warri daa'ima hin qabne jireenya keenya jijjiirannee gallee haadha daa'ima ta'uuf kanaaf biyyaa baane malee wanta biraatiif himati dhugaa waaqayyo kan biyyaa baane garuu immoo kan namni yaaden ta'u kan waaqayyo yaade malee. Sababa saniifuu dhugaa wanta akkanaati jira biyya hambaa keessa wanta akkanaati jira jireenya ammaa kana keessa maaloo dhalooti olii godhaa dhugaa waaqayyo olii kadhadhaa amantiidhaan waliin qoodinaa sabaan waliin qoodinaa waaqayyo olii kadhadhaa maaliif ani mucaan kun nama kooti mootanii maalummaa isaatillee hin beekan. Amantiin isaa ortodoksii ta'ee musliima ta'ee beentee ta'ee ana nan galchu. Ani garuu akka kootitti namummaan isaa obboleessa kooti. Namummaan isaa saba kooti.
maaliif biyya ambaa keessatti qabaadheellee gargaaruu baadhu hiriyoonni koo warri qabdan maallaqaan illee gargaaruu baattan gargaara yaadan namni kun ni fayyita waaqayyo si amaaru jettanii waaqayyo kadhadhaafi isiniin jedha. waan hundumaafuu waaqayyotu jira. waaqayyo immoo hin beekan macarrashaa keenya waaqayyo waan nu godhu lamaaniyyuu waaqayyumatti bu'aaye warroon TikTok irra teechanii Facebook irra teechanii gara kaanitiin wantoota hin taane walirratti ergaa ol jeeqaa maalii ol gochaa jirtan waaqayyo olii kadhadhaa. akkumaati biyya ambaa keessa jirta innis biyya ambaa keessa jira anis biyya ambaa keessa jira hundi keenya biyya ambaa keessa jira. lafti kun immoo jireenya lafa kanarraa jireenya ergisaati. jireenya ergisaa kana keessatti waaqayyo olii haa kadhannu tsalootii haa goonu. amantii kamiimaa hin taane tsalootiin godhinaa hin jedhu. amantii musliimallee yoo ta'e sa'aatii salaata keessanitti waaqayyo olii kadhadhaa. kun musliimaaf bichaan kadhadha jettanii warra ortodoksiin irraanfatinaa. maaliif namni namuma warri amantii kiristaanaa taatan ana nama amantii kiristaanatii qofa bichaa tsalootii godhan jedhinaa. nama hundaafuu yaa rabbi oduma ofii keessanii tsalootii gootanu oduma ofii keessanii sagaddanu yaa rabbi biyya koo biyya nagaa naaf godhi. yaa rabbi nama koo nama nagaa biyya nagaa naaf godhi jedhaatu biyya keessan keessa maqaa tsalootii olii godha. amantii beeltillee yoo ta'e jechuudha. yeruma tsalootii gootan biyya keenya biyya nagaa nuuf godhi yaa waaqayyo. maaliif hundi keenya fiiyyuu waaqayyo tokkicha. hundi keenya fi musliimas taanaan kiristaanas taanaan hundi keenya amantiin keenya tokkichuma. waaqayyo tokkicha nu uume. amantiidhaan garagara yaa baanu malee waaqayyo kan nu olii kan nu uume samii fi ardiin takkittuma. bakka sanitti waaqayyo olii kadhadhaa. waaqayyo sumatu beekaa jettanii waaqayyo keessan olii kadhadhaa. tsalootii yeroo gootanii biyya keessaniifis nagaa kadhadhaa. sinin gochuu jaaladhaa. haga namullee nanaasaa jedheetillee moti kananii dhufee viidiyoo maxxanfata kana hojjedha jedheen dhufee garumoo ani haasaallee sinitti baay'ise yoon balleessee jiraadhe dhiifama sinin jechuu jaaladhaa. garumoo mucaa kana hundumti keessan warri beektanis warri hin beeknes tsalootii godhaa fi ani maallaqa gargaartanillee gargaaruu baattanillee sintu beeka. garumoo tsalootii godhaa fi nama kana namni kun akkuma nuyi hojjechuuf biyya isaatii ba'ee biyya ambaa keessatti miidhamee jira. ለምን ተሸግሬ ነው እኔ ሰው ላይ ተጠግቼ ነው ያለሁት። ለምን ጓደኛዬ ቤት ነው ያለሁት የሮይን ጀዱ አንለ መሃል ተነረጋላ ተቦር እኔስ ከነተ ኡንኪ የነፉ ምንከትበው ቤት መለከት ይገሉን ቤኩ ጊዜ ኢኒ ጀዱ ዱጋ ገራና ኛቴ ማለት ሁላችንም እንዴት እንደምንወጣ ነው እንጂ የምናውቀው እንዴት እንደምንገባ እናውቅም። ስለዚህ ሁላችሁ ሴትም ሆነ ወንድም ሆነ ትልቅም ሆነ ሽማግሌም ሆነ አሮጊትም ሆናችሁ ፈጣሪ ለምኑለት። ፈጣሪ ያድን ብላችሁ እግዚአብሔርን ለምኑ። ለሀገራችንም ሰላም ለምኑለት። እግዚአብሔር ሀገራችን ሰላም ያርግልን። እንደወጣን የሰው ሀገር እንዳያስቀረን ሀገራችን በሰላም በደስታ ይመልሰን እያላችሁ ጸሎት አርጉ። እህቶቼ ወንድሞቼ ሰው ሀገር ውስጥ ያላችሁ ሁላችሁ በዱባይም ያላችሁ ሳውዲም ያላችሁ አሜሪካም ሆናችሁ ዮርዳን ዱባይ የትም የሆናችሁ ሁላችሁ እኛ አንድ ነን፣ አንድ ኢትዮጵያዊ ነን። ለሽግር ነው ከሀገራችን ይወጣል። ስለዚህ ጸሎት አርጉ። እግዚአብሔርን ለምኑ። እግዚአብሔር ስም ሁሉ ጊዜ ጥሩ። እግዚአብሔር አይጥለንም። እግዚአብሔር ሁሉ ጊዜ ከጠራ እሱ አይጥለንም። ቸሩ መድኃኒዓለም እሱ ሀገራችንን የሰላም የደስታ ያርግልን። ሀገራችን ይመልሰን። እንደወጣ ነው አስቀረን። እንደዛ ነው የምላቸው። ፍቅርታ ካጠፋው እኔ እንደ ልቤ ነው እንጂ የተናገርኩት ማንንም ልነካ ትልቁንም ትንሹንም ልነካ አይደለም። ለምን እኔ ያየሁትን ነገር ተናግሬ ካወጣው ወይም ይሄ ልጅ አንድ ሰው የሚያግዘው ሰው ይኖራል ብዬ ነው እንጂ የተናገርኩት። ይሄን ሁሉ ለሌላ ነገር አይደለም።
ስለዛ በፈጣሪ ሀገራችን ሰላም እንለምን ጸሎት እናድርግ እላቸዋለሁ። ሰላም ቆይ መልካም ቆይታ ይሁንላችሁ። የኔ ቪዲዮ በዚሁ ላይ ነው የሚያልቀው። መልካም ቆይታ። በጣም ወዳችኋለሁ፣ አከብራችኋለሁ ሁላችሁንም እላችኋለሁ። ከስመስ ባየሲን ጃለዳ ባየሲን ከበጃ ቪዲዮን ኪያድራ ከስመረት ቢውለበ haga video biratti nutti deemte turtii gaarii yoon balleessee jiraadhe dhiifama manaa godhannaa of walchaa'ee ijaa qalbiirra na hambisaa'ee sinin jechuu jaaladha. Maaliif ani akka garaa kootitti tan dubbadhe malee nama xuquufuu fi nama aarsuuf fi muti dammoo warroonni gargaarus barbaadan warroonni salootis gochuu fi barbaadan jaa kana salootis godha gargaarsas gargaaraa'e sinin jechuu jaaladha. Haga video biratti nutti deemnutti turtii gaarii baay'ee sin jaaladha, baay'ee sin kabaja.